إله الله محمد رسول الله جراجة بنا المنما دائما تكشوا في دين قف دائما تكشوا أنا ميام مالو مجتني أجيستني قديدني مخرف النستني ديمتن أبو ربي جزاخي سنة فاقبل والله وانت كجتشون برباد just I don't know نمني هكمتي سبحان الله هندي كيسنو سجلي تعافي سلا عرها بشاتاتي ميديا هندي قوت أقول أمي سجلي تعماف تشو سجلي تعافي هندي كيسنو وان دندسن قودا هندي كيسنو بروفايل قودا challenge قودا بيشا سجلي تعافي مش يو تناف هنتاني مش يو دائما خناف غافا مش يو إنه مكاني سي مش أنت كشون أكستي دوتة سنو غافا كس غودية سنو مقالان إثيوبيان غوتو لفاقاتس جتشين أنك صوتي سجلي تعافي ترو وانت أرومو خنرتي ماري سجلي هنتاني كوي وليف كوي راكوي كي سمالي أنا دي بابر مكاني سي سيمبو جدمتي guys hundi keessanu jechu amma lafa kaatani sagalee ta'uu qabdan maal jechu ilmoo daa'ima ilmoo waggaa 10 hin guunne gudeedanii mukarratti fannis ajjeesanii mukatti fannisanii deemu jechu maal jechu waraanni mootummaa biyya eegamoo ummata eegamoo seera eesisamoo daa'ima gudeeda qoy nu galaa hin jiru barnuti maali qoy rakkoon keessan nu galaa hin jiru bar namni akkamiti daa'ima xiqqishoo waggaa 10 hin guunne gudeedee ajjeesii mukatti fannisee biraa deema seerri hin jiru qoy biyya keessa anna dhibaabar arra akka oromootti akka oromiyaatti gadda guddaa nutti dhagaamee jira wallahi laazim jechuu كتب بقى كجت ربي المخيطرات حافظ جوسلا كتب كبقى جون داس جلين دبا مبر كتا سينا networking की ये लेन दलगा इंजरो I don't know Hi Maki akkam jirtu nagaa jira dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu waan illee dhugaa argeen baay'ee rifadhee waan akkanaa akkasii hojjechuun isaanii dhugaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa wanti deemamaa jiru Itoophiyaa keessatti dhugaa wanta baay'ee nama gaddisiisu dhugaa amma dhageeffadha wanta nama gaddisiisu osoo hin ta'in dhageeffadha wanta nama gaddisiisu jennee callisuu hin qabnu sagalee ta'uu nurra jiraata okay akka feeban sanirratti akka feeban micoo xiqqishoo sagalee taaneef oromoo fi biyyi guutuu sagalee ta'eef sinigalee ilmoolee dhabdu haadhaaf waa godhameef jechuu waan kanallee jechuu iyya dhageessuu qabna sagaleen keenya ol ka'uu qaba hundi keessanuu ammarraa eegalaati miidiyaa kana waa'ee miciyoo xiqqoo tanaatiin okay ilmoo xiqqishoo tana dhabne jechuu akka oromootti gadda guddaa keessa jirra guyyaa har'aa sinigalaa jira ilmoo waggaa 10 hin guunne gudeedanii ajjeesanii mukarra fannisanii deeman kanaaf sagalee guddaa nu barbaachisaa jechuu namni hundi irraa haasa'uu qabu waan kana callisuu hin qabnu waan birarratti haasa'uu jirtan waa'ee biraa asirratti ni caffartan kan no way meegis takka oromoo waliif yaada meegis takka ambar na dhibaa baraan gizuma hunda wanti oromoo kun na dhiba habashaan deengada micoo daa'ima san iyyiteeti biyyu guutuu ranqa sagalee taatutti iyyanii iyyisiisan jechuu okay dhiini oromoo kunoo gannaqamu lafatti hafa gizuma hundaa'u daa'imni guyyarraa gudeeddam namni dubbatu hin jiru namni guyyarraa ajjeefam namni dubbatu hin jiru na dhibaa baran
kuni siyaasa miti ayee kuni siyaasa miti siyaasa yoo isin fakkaate kuni politika miti kuni siyaasa miti lubbuudha kun ayee waan dhaggeeffachuu qabdan kun lubbuudha lubbuu daa'ima takka abbadee jechuun akka biyyi diigamtetti lakkaa'uma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي شمرة كنما كلانين جديدو شمرة كنما جان جديدو شمرة كنما شاني نما جان نما كلانين نما ميكان أوروميا كيستي مالي وانترا وتمجرا واحد دورا وتمجرا مالي فماني كينيا وانتا كو سافو دا جيتو إسانم يو مي وانتي تيس سافو دا هندو بانو جنو بقى قبا وان كنت عبتو قبا وانتي أكنا كنت عبتو قبا شمرة را dubartoota irraa dhaabbatu qaba daa'imman irraa dhaabbatu qaba በጣም እኮ ነው የሚገርመው yoo dubbatan dubbadhaa maal callistanii teessan Itwaasa hojjarabar makkuu shakkam. usee baraan dubbadhaa nagaa Eessatti naannoo kamitti taa'ame wanti kun? Oromiyaa ma keessa? Haadhuma laga hin hojjara. dhageenye Yaa. oromiyaa keessatti shawaa lixatti kana barlaan silaama waan habashaa taate addunyaa mititi samiinuu dhageessi waan oromoo silaa eessa dhageessi isi walirratti malee nama keenya irratti hojjechuun beektan walirratti hojjedhaa isin zalaalama alam keessan kanaaf bilisummaan hin dhufne bar waanuma oromoo kana dubbachuun na jibbisi anamma faa wallahi maaliif jennaan gaafa micayyoo xiqqishoo san akkamii sagalee harkatan humna akkamitti namni hundi gabbee iyyee gu'uu jeema biyyi guutuun jechuu micayyoo xiqqishoo tana bar micootu waa meeqa taatee bar ajjeefamtee gudeeddamtee mukarratti fannifamtee bar Uummanni hin silaama dhageenye. habashaa taate silaama micoon tun oromoo ta'uu baatte lafti tun sossootee jirti deeqaa takka keessatti jechuun biyyi guutuun gabbee keenya kun amma dhagaa maal taate jaa namni feesbuuka Jawaar Mohammed hin qabne ni jira maxxanfamee jira bar Namni baay'een bar Feesbuukii baay'ee na hordofu beektaa TikTokii kana hordofa beete. Innaa namni Feesbuuka laale